I can tell you without fear of contradiction. Sodaa fi shakkii takka malee wanti ani isinitti himuu barbaadu waliigalteen bayii walgahii waggaa gamtaa Afrikaa mana kana keessatti gaggeeffamu tasaa hojiirra ooleen beeku. Kanaaf kana jijjiiruun fedha. Bayin walgahii marti hojiirra akka oolan nan taasisaa. Kan hojiirra hin oolin hafan immoo sababa ooluu dhabanii fi akka ibsi ga'anii Afrikaanotaaf kennamu nan taasisaa jechuun dubbatu Raayilaan. Raayilaa waliin dorgommii dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa kana Ministeerri Haajaa Alaa Jabuutii Mohaammed Ali Yuusuf, Ali Gayaan, Ministeerri Haajaa Alaa Moorishiyees duraanii fi Riichaard Raandiriyaa Maandiriyaatoo Ministeerri Haajaa Alaa Madagaskar duraanii ni hirmaatu jedhameetu eegama. Ministeerri Haajaa Alaa Jabuutii Mohaammed Ali Yuusuf, You know, I have been involved in diplomacy for more than 3 decades. Ani hojii dippiloomaasii hojjechuu erga naansee waggaa 30 ga'aan jira. Tattaafataan jira. Gama tumsa dippiloomaasiitiin qabeenyaa fi tumsa barbaachisu ga'aan qaba.